Yaa'in marsaa 11ffaa hawaasa waldaalee siivilii qooda fudhattoota mootummaa federaalaa naannoo fi bulchiinsa magaalotaa hirmaachisee biiroo faayinaansii magaalaa Finfinneen qophaa'e gaggeeffameera. Yaa'ichis hanga ammaatti hojiilee hawaasa waldaalee siivilii hojjetamaa turan gamaaggamuu fi kallattii kaa'uu irratti kan xiyyeeffatedha. Sirna baniinsa yaa'ichaa irratti haasaa kan taasisan kantiibaan itti aanaa magaalaa Finfinnee obbo Jaanxiraar Abbaay biyyi kan ijaaramu tokkummaa lammiilee isheen jechuun magaalaa Finfinnee magaalaan hunda keenyaa kan taate misooma ariifachiisaa taasisaa jirtuun milkaa'inootni galma'aa jiran mootummaa qofaan kan argaman osoo hin taane gaheen qooda fudhattootaa fi hawaasa waldaalee ሲቪሊ ኦላናዳ ጀረን ሀገር የሚገነባው በዜጎቿ ህብረት መሆኑ ይታወቃል። akkuma beekamu biyyi kan ijaaramtu tokkummaa lammiilee isheen ta'uun ni beekama. Dhaabbileen hawaasa waldaalee siivilii ijaarsa biyyaa keessatti gahee olaanaa akka qabdan ni beektu. Magaalaan keessan magaalaan Finfinnee magaala hunda keenyaa kan taate mana hunda keenyaa kan taate magaalaan keessan magaalaan dippiloomaatotaa magaalaa teessoo afrikaanotaa kan taate hojii misooma adda addaa gaggeessaa jirti. Hojiin misooma magaalattii keessatti adeemsifamaa jirus mootummaa qofaan osoo hin taane hirmaannaa qooda fudhattoota fi dhaabbilee hawaasa waldaalee siivilii hojjetamaa jiraachuun isaa dhugaa lafa jirudha. Hojiin namoomaa Finfinnee keessatti ijaaramanis tarsiimoon deeggaramuun akkaataa gaaffii hawaasaa magaalattii deebisuu danda'anitti hojjetamaa jiraachuus obbo Jaanxiraar dubbataniiru. በተለይም ባለፉት ዓመታት ከተማቸው አዲስ አበባ waggoottan darban keessatti magaalaan keessan magaalaan Finfinnee sosochii hojii misoomaa taasisaa jirtu keessaa piroojeektoota namarratti xiyyeeffatan hedduu hojjechuun bu'aa gaarii galmeessaa jirti. Keessattuu misooma namaarratti xiyyeeffatameen hojiileen hojjetaman namoota nyaata argachuu hin dandeenyeef manneen barnootaa fi giddugala nyaataa magaalattii keessa jiran keessatti namoota baay'eef maaddiin qoodamuun danda'ameera. Magaalattii keessatti bu'uuraalee misoomaa barbaachisan guutuuf waliin hojjechuun keenya dirqama waan ta'eef carraa kanaan waliin hojjechuu bulchiinsi magaalichaa fedhii kan qabu ta'uusaa isiniif ibsuun barbaada. Hoogganaan biiroo faayinaansii magaalaa Finfinnee obbo Abdulqaadir Reedwaan bulchiinsi magaalaa Finfinnee fayyadamummaa hawaasaa giddugaleessa kan taasifate bu'uuraalee misoomaa hedduu hojjechaa tureera jechuun hojii kana keessattis gaheen qooda fudhattootaa fi hawaasa waldaalee siivilii olaanaa tureera kunis cimee itti fufuu qaba jedhan. ከተማችን ረዘም ላለ ጊዜ ሳይፈቱ የቆዩ magaalaan keenya baroota dheeraaf osoo hin furamin kan turan rakkoolee walxaxoo hawaasummaa diinagdee fi rakkoolee bulchiinsaan qabamtee kan turte ta'uun isaa ni beekama. Haa ta'u malee bulchiinsi magaalichaa rakkoolee kanneen furuun magaalattii magaalaa dorgomtuu fi hawaasa magaalattiif mijattuu taate taasisuuf kaayyeeffatee hojiilee bu'aa guddaan itti argaman hedduu hojjechuun danda'amee jira. Bu'aaleen misoomaa magaalattii keessatti hojjetamaa jiranis qooda fudhattoota hirmaachisuun hojjetamaa kan jiranidha. Kunis cimee itti fufuu qaba. Hirmaattotni yaa'ichaa yaa'ichi bu'uuraalee misoomaa mootummaadhaan guutamuu hin dandeenye guutuu fi muuxannoo ol jijjiiruuf faayidaa guddaa qabaachuu kaasanii faayidaa uummataaf kan oolu piroojeektoota baajata mootummaan hojjetaman waliin karoorsuuf kan gargaarudhas jedhan. የሲቪክ ማህበረሰብ ወይም በዘርፉ የተሰማሩ hawaasni waldaalee siivilii fi damicha irratti kan hirmaatan qooda fudhattoonni mootummaan hojiilee hojjetaman deeggaruu fi hordoffii kan taasisan yoo ta'u yaa'iin akkasii ammoo inni tokko isa tokkorraa muuxannoo fudhachuuf kan gargaarudha. Kana malees kallattii gara fuula duraa kaa'uuf kan dandeessisuudha. መንግስት ብቻ አቅሙ በቂ አይደለም። mootummaan qofti humni isaa gahaa miti. Hawaasni waldaalee siivilii hojiilee mootummaan hin hojjetamne gidduu seenuun hojjechuu fi deeggaruu ni danda'u. Yaa'iin akkasii immoo muuxannoo naannoon tokko isa biroo irraa akka argatuuf gaarii ta'a. Kallattii kennamu irrattis hirmaachuuf carraa guddaa uuma.